Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii duulaa cichoomina kaayyoo jedhuun yeroo ammaa kana oolee Oromiyaa hunda keessatti diina du'aa fi madoon adabeera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii duula cichoomina kaayyoon kanaan yeroo ammaa kana tarkaanfii cululuqaa murna faashistii PP irratti fudhachaa jira. Haaluma kanaanis yeroo ammaa kana mootummaan PP waan qabdee gadhiisu wallaalaa jira. Goolee Oromiyaa guutuu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana fudhachaa jiruun akka armaan gadiitti isiniif qabannee dhufneerra nu faana tura. Woboon godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu keessatti tarkaanfii fudhateen bireenaa fi snaayipara irraa kun loltootas booji'ee jira. Abdii fi gaaddisni saba Oromoo woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessuun zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa keessatti diina adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon guyyaa har'aa ganama bariin tarkaanfii qindaa'aa aanaa Daarimuu mooraa waraana bilxiginnaa beenaa tokkoffaa keessatti argamu irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen loltoota maafiyaa PP rasaasan unkuree baaruudhaan macheessee 75 yoo irraa boqochiisu 82 madeessee loltoota PP jaabojuun irree gootummaa isaa gooticha abdii sabaa woboon itti agarsiise. Tarkaanfii kanaanis ergamtoota Abiyyi Ahmed irraa bireena 2 snaayipara 2 fi qawwee AKM 60 rasaasa kumootaan boombii fi uffata irraa eeguun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godheera. Ittuma fuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa kaaba shaggar aanaa Wucaalee gandaa boolee baachoo bakka addaa Kooyitti jedhamti waraana maafiyaa PP Hayisuuzi tokkoo fi paatroolii tokkoon fiigduu irratti tarkaanfii irratti akkasumas lixa shaggar aanaa Daabargaa mooraa gandaa lamaa keessatti tarkaanfii boonsaa fudhatee jira. Reefi gachanii uummata Oromoo kun tarkaanfii ilaalessaaf waraana faashistii PP irratti fudhachuu zooniilee giddu galeessaa keessatti jabeessee jira. Maaluma kanaan kaleessa ganama kaaba shaggar aanaa Wucaalee gandaa boolee buchoo bakka addaa Kooyitti jedhamtu waraana maafiyaa PP Hayisuuzi tokkoo fi paatroolii tokkoon fiigduu irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen rasaasa nakaayee baaruudhaan macheessee boombii itti dhoosuun daaraa taasisuun konkolaataa lamaanuu gubee barbaadeesseera. Jajjabeen woboo zoonii giddu galeessaa tarkaanfii fudhatu itti fufuun guyyuma kaleessaa ganama haleellaa mooraa waraanaa gabroonfataa bilxiginnaa magaalaa Kaarraa irratti fudhateen loltoota ishee hedduu du'aa fi madoon adabuun gariinis booji'eeran. Tarkaanfii kanaanis qawwee AKM bireenaa fi meeshaalee adda addaa dugda diinaa irraa eeguun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP Finfinnee Abiyyi Ahmedii fi sirna maraatummaa isaa bilxiginnaa eeguuf maandheeffatee jirtu irratti zoonii giddu galeessaa bakkoota adda addaa keessa tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhatuun jabeessee itti fufeera. Finfinnee jalatti diina du'aa fi madoon adabuunis beekameera. Haaluma kanaan jajjabeen woboo guyyaa kaleessaa ganama lixa shaggar aanaa Daabargaa gandoota lama deebisaa fi hangaasaa fi olonkomii tarkaanfii guggubduu mooraa ergamtootaa fi impaayeraa Itoophiyaa irratti fudhateen yeroo gabaasni kun qindaa'etti qeerransichi giddu galeessaa mooraa deenbisaa hangaasaa keessaa gugsee yoo baasu mooraa olonkomii keessatti ammoo reebee ari'ee jiran qondaalotni bilxiginnaa baatii 2 fi 3 gidduutti woboon balleessina humna lolurra hin jiru jechuun sobaan dhaadatanis woboon irree gootummaa isaa itti agarsiiseera. Irree fi gaachanni sabaa woboon Cibraa Jaalladhii Gammadaa godina Arsii Bahaa Sirkaa ganda Soolee Diigaluu keessatti waraana faashistii PP irratti guyyaa kaleessaa irraa kaasee guyyaa kaleessaa sa'aatii 5 hanga sa'a 12tti mooraa isheetti marsuun tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhateen 12 irraa boqachiisuun 7 madoo dandambii hin qabneen adabeera. Maatti mooricha keessaa baqachiisee meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa boolchuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa tarkaanfii galgala aanaa muuneessaa irratti fudhateen loltoota 7 boqachiisee 8 madeessuun loltuu PP tokkoo fi qawwee hidhannoo waliin boojuun ni yaadatama. Ittuma fufuun fi cululuqaa woboon zoonii lixaa woboon zoonii kibbaa fi harsadee akkasuma harsadee kibba bahaa fudhatan. Irreef gaachanni uummata Oromoo tarkaanfii guggubduu waraana faashistii PP gufuu bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa irratti gooleewwan hundatti fudhatamu jabeessuun injifannoo cululuqaa galmeessaa jiru. Haaluma kanaan jajjabeen zoonii kibbaa guyyaa har'aa Majjii 18 sa'aatii 12 tarkaanfii akka bakka Gujii lixaa aanaa Abbayyaa ganda dibicha keessatti mooraa maafiyaa PP irratti taasisee loltoota Abiyyi Ahmed 22 irraa boqochiisuun madoo dandambii hin qabneen adabeera. Gama meeshaatiin AKM 12 rasaasa AKM 1218 rasaasa PKM 664 hidhannoo 13 jororoo PKM 1 fi gumbii fi boombii tokko bilbiloota harkaa 5 waraana Abiyyi Ahmed irraa eeguun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Abdiin saba Oromoo Koromiiwwan woboo zoonii harsadeetti fuuldura cichoomina kaayyoon guyyaa kaleessaa ganama sa'a 12 irraa jalqabuun Bahaa Shaggar aanaa Fantaallee ganda Faatee leedii keessatti mooratti itti seenuun waraana diinaa leenjii milishaatiif dargaggeessaa walitti funaanaa turte irratti tarkaanfii jajjabduu fudhachuun olii fi gadaariyee keessaa harcaasuun injifannoo boonsaa argatee jira. Sineera balleessineera biyyaa ba'anii harka kennatanii fi haamilee lola hin qabanii
qabaniin duula olola qondaaltota waraana PP irraa oofamu hanga xurii qeensatti kan hin lakkoofne gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii duula waraanaa kanaan jecha isaanii deebisee arrabsiisaa jira. Woboon kibba bahaa irraa jabina irree